nuturerusu sumaranya tane gara balapeka kana buskamane oromia tiya oromia sirritti qalbifadha maaliif handooteef saamuna habashaatiin mataa dhugee sadii ku yaala waan jiraniif filannoo booda itti dhufna don't worry about election waan keessa dabarre beekuu barbaachisa mahadda abiyyin jala tultullaa jechuudha hadda jala yaatu tanatu kamaal galchuu kadhoon daawud ibsaa irratti tuulaa turan jechuudha garuu jaarsi kun umriin isaanii haadheeratu ammallee qabsoo kenna cichanii gadi hin dhiisu dhaloota kana hin nyaadhu jedhanii irra cichanii waa meeqa yaalii irratti taasisanii eengadda dhufanii gaafa isaan mootummaa cimsaa dhaabatu jedhan itti gadi naqee waraana waa meeqa godhee wannaa isaanii irra cufee waa meeqa godhe hidhiisne qaban jechuudha hadda garuu kamaal galchuu kakalee gabbee kijibaan jechuudha halkan takka mootummaa kana buqqifna jedhe har'a namni jawaarin tokkoffaa irra duulaaru isa jechuudha isin keessattuu jechuudha oromoon jechuudha gantuu akkana kana of keessaa baasuu qabna duraan dursa wajjin nyaannu araarama takka illee qabnu kan ni wajjin ammaachi jechuudha nuti yoo bilisoomne gowwaamuu qabnu ni bilisoomna garuu Ombeetu taate Abbabee kan jedhamtu iddoo Salaalee kan jedhamu turte hoteela qabdi. Wayyaan achitti kaffette isheen jechuudha. Jecha dhagaa garuu kan abbootii keenyarra nuu akka dubartoota kanatti Abbabeen kan jedhamtu hoteela qabdi. Hoteeluma sanatti warra wayyaanee kana fixaa turte. Garuu nuu maal dadhabneeti kutannaa akkamii dadhabneeti nu akka shubarantaatti jechuudha. Maaf kutannaa dadhabne maaf garaa laafna kan jedhu tokko. Mee fakkii ijibbaata falmachuudha malee amma achi garaa hiruun walii laafuun sun hin jiru. Akka fakkii amma isin hojjechaa jirtan kanatti jechuudha shamarran jechuu kan biyya keessa maal hojjetuu qaban mee dhaamsa dabarsaaf. Yeroo Oromoo irra jira. Odoo Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessa taa'ee Haacaaluu Hundeessaa erga gaafa du'eetiin manatti xaraqamamanii taa'u jechuudha. Maaliif falmachuun gadi ba'amee falmachuun dadhabama? Kana qomii qeerroo Oromootirraa hin qomii kana qabaa jechuudha. Uummata saba ofiitiif qabsaa'u jira. Warri garaa ofiitiif qabsaa'u hidhatee OPDO jala dacha'ee warra saba ofiitiif qabsaa'u mana hidhaatti dachaasanii hireen uummata Oromoo ka biyyaaf dubbatu kun ajjeechaa kun hidhamu. Kana ta'ee hireen uummanni Oromoo qabu. Amma hireen uummanni Oromoo takkittiin qabu woboon wabii sabaatii wal taanee jabeeffachuun dirqama Oromoo. Dabraan qabne argee jira waan ta'eef addunyaa sodaate. Yoolti tokko taanee cimnee wal jabsineedha. Kanaaf namnumti kamiyyuu bakka jirutti iddoo jirutti wal jabsuu ka'ee wal kakaasuu hojjetee wal hojjechiisuu. Cimni hojjechuun dirqama hojjennee hojjechiisuunis dirqama. Kanaaf nuti akka shamarranitti akka fakkeenyaaf kora gaaddisa mariitti akka liqis kora gaaddisa mariitti ijoollee hedduutu jira. Ijoollee kan ofitti sissinee cimnee isaanis cimsinee fakkeenyummaan dura buunee. Nu sodaateeti miti. Maaliifi haganaa bulchuu isaatii fi akka nafxanyaan ganama galgala namichuma kana nu dhabamsiiftu malee namichuma kana nu ajjeeftu malee jettee masaraa keessan mari'attuufi kan haganaan eegeef Oromoof hin se'ina. Oromoo sodaateeti miti. Oromoon akka boysa malee faayidaa. 1970 hanga 90 reconstruction phase yeroo Oromoo fi Oromiyaa uummata keenya keessa deebisnee ijaarre yeroo waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre yeroo sagalee bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre keessatti 80 kun yeroo ammoo wareegama qaqqaalii itti kafalti. Addunyaa caalti barna ilmi namaa tokko seenaas yaadata ilma sanii. Uummanni kun uummata lubbuu aarsaa deebiin qabne qabsiiseeti kan inni saba isaatiif falmataa jiru. Uf duuba deebee qabeenya qe'ee ofii ilaalle. Qabsoon uummata Oromoo akka Mustafaa Useen ta'uu qabdi. Mustafaa Useen saba kiyya irratti hin dhukaasu jedhee yeroo daa'imni isaa dhalattu daa'imni isaa ji'a 2 dhalattee nan beeka Mustafaa. Fakkeenya akka biyya keessaa jechuudha erga Jawaar Mohaammed jedhamee fi akkasumas immoo egaa Haacaaluu Hundeessaa du'ee osoo manatti deebi'uu baatee osoo falmatee osoo hundi isaaniitu falmatanii har'a Jawaar Mohaammed mana dirasa hidhaa keessa taanatti fakkaatu. Fakkeenyaaf odoo ani akka diinagdee akka kamiitittuu akka wanta nama hubannoo namaa irraa fudhadhutti akkasumas immoo akka itti daawwalee nama gaafadhutti dadhabinnatii qeerroon Oromoo dadhabinnatii qabaa jechuudha. Ammasuu shamarran
biyya keessaa akkasuma shamarrantu ka'ee jira jechuudha amma qabsoo irratti. Maaliif dadhabuu qabu? Sila maal ta'e dadhabuu qabu? Maaliif Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa maaliif hidhaa keessatti ilaalu? Maaliif duuti kun nurratti deeman? Akkas Otoo waliigaltee qabaannee silaa yoona bilisummaa hin arganna ture. Otoo tokko bilisummaa deemu tokko garaaf deema. Rakkuunas. Otoo bilisummaa otoo nuti wal jala deemnee waliif abboomnee waliif wannoo jennee akka baay'ina keenya silaa yoona qaata bilisummaa arganne. Waggaa 150 garbummaa jala hin hafnu ture. Mee ilaala dheengaddi Oromiyaa keessatti bar namni kan irra jiru saayitiin irra gaggeeffame Tigiree irra jechuudha. Bar dheengadda haguma xiqqootti ka'anii ilaala wal dhaganii wal jala yaa'anii Tigireen addunyaan irra dhageette waa'ee jara iyyaa oolti jechuudha. Haadha ijoolleen keenya kan bosona keessa gubatiin kan qeerroo qarreen kaatanii uummata keenya dabalamuu qabdan Daawud Ibsaas cinaa dhaabbachuu ni qabdanii kan kalee isaan jedhaa turtan dhiifama gaafachuu qabdanii jedhaa galatooma. annuti falmanne, annuti dubbatanne, annuti waan tokko adda hin naxalanne abbootiin keenya